كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو تكيني كبجمو قبي حقوق الأولاد حق ilmaan haadha abbarraa qaban takkaa'u guddisa ilmaanii yoo kutaa huraffaa qabannee dhihaannee jirraan wajji tura. ومن حقوق الأولاد أن ينفق عليهم بالمعروف. حق ilmaan haadha abbarraa qabanirraa keessaa'u abbarraa qabanirraa ilmaan sanirratti baasuudha masruufuudha sirritti gartee karaa beekamaa taheen ilmaan isaatiif baasuu qaba. من غير إسراف ولا تقصير. ka heddummeessee itti guddisee qisaasan goone ka irraa xiqqeessee joollee isaan agamne jiddu galatti jiddu jireessatti hanga haajaa isaaniitti kennuufiin barbaachisaa tahaaya. لأن ذلك من واجب أولاده عليه واجب ilmaan haadha abbaa irraa takkaa'u abbaa isaanii irraa qaban irraa masruufa isaanitti baasuu isaan nyaachisuu isaan obaasuudhaaya. ومن شكر نعمة الله عليه بما أعطاه من المال. قبين ربي نساكن غلط ربي قلتونس ورى ilmaan isaatti baasee mana isaa keessatti masruufa kafalee kanaan gartee mul'isuu barbaachisaa. وكيف يمنعهم المال في حياته ويبخل عليهم به ليجمعه لهم فيأخذونه قاهرا بعد مماته. أكملت إسان دوته غرين أبوتا ربي سان حقا جيرچو ilmaan isaa qabu teessisee maatii isaa qabee mana isaarraa waan qabu hunda dhoowwate yeroo inni du'e dirqitti gartee fudhataniiya kama isaaniitii jechuudha. waan booda'u isaan fudhachuu ta'an ammaan tana sirriidhaan hanga barbaachisus walitti qabdee ol keeysee fi hanga barbaachisus kennuufis barbaachisa. guututti irraa qabuu hin dhoowwin ijoolleeti. ilmaanirra maallaqa jaalattee isaan agabuun teessisiniiya gaafa duutee fudhachumaaf jiraatan. حتى لو بخل عليهم بما يجب فلهم أن يأخذوا من ماله ما يكفيهم بالمعروف كما أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هند بنت عتبة في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. هاتي منا تكا هاتي الماني تكا يوبا منا يسيد وته مصروف يسيد وته باسي كابين مالك كنو فيدي وان إساق أباتا تهي دوته وان إسيد أغو دو إسيته فرچو دنديس جلاحتون إسي هيما مجرائي غرو وصو إسراف قدون تانت هنگم إسي غو وان اتهاجمت isa dhoysiteetuma halaw gootee fudhachuu dandeessi jechuudha. kana ifaanii fatti nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam murteessee himee fatwaa godhe jiraa jechuudha. intala takka ta'e isa gaafatteef hindi binti cutubaa tajaaniin khudhii maa yakfiiki wa waladiki waan siif ilmaan keeysanii ga'u yoo jaarsi isin dhoowwate sogguu inni achi garagale keesha isaa keeysa maqala isaa keeysa qalalaw godhaa fudhadhaa jeendu. kun hayyamamee jiraa hannan jedhamu diliin jedhamu waa takkan jedhamu jechuudha. tanaaf waan rabbiin haqa isaanii godheef akkatti karaa hundaan isaanii hayyame kan irraan dhoowwatinaa ilmaan keessanii rabbaasaa haadha ilmaanii rabbaasaa isiniin jedhe. waa'een gartee ilmaan irratti baasuudhaa namni hundinuu itti yaadee waan hubachuu qabu kanumaan walii galchinaa hin qorqotinaa. gariin namaa ka maallaqa isaa walitti qabatu ka ol tuuluu ka baankitti tuuluu ka bakka adda addaatti baasu ka mana isaa keessatti hin baasneetu jiraa jechuudha. namoota akkasiisa rabbi haqa qajeelchu waan qabdan ilmaan keessanii waan qabdan maatii keessanii akkasitti karaa seeraatiin itti kennaa qorqotummaa dhiisaa rizqii rabbii isinitti haa banu jennaa. wallahu a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.